Nagaan Waaqayyoo akka jiraatan hunda keessaniif haa ta'u, hordoftoota jaallattoota TV Mo'aa bakka jirtanitti haala hundumaa keessatti nagaan hin dhuma hin qabne, nagaan Gooftaa jiraataa isin irratti baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii. Ani qopheessaa qophii sagantaa Qaaroo Corraa eebbaa barraati. Sagantaa kana jalatti Waaqayyo guddaa nu gargaaree hayyoota waa irraa barachuu barbaadan dhaloota kanaaf hambaa buusuu qabanii dhimmoota adda addaa irratti affeeruudhaan waliin mari'achuudhaan irraa barachuudhaan sagantaa dhiyeessaa jirra. Har'a sagantaa keenya itti fufnee kan kanaan dura kutaawwan dhimmoota kiristiyaanummaa giddu galeessa godhatan keessumaa falmaaf deebii haqa kiristiyaanummaa dhugaa kiristiyaanummaa kiristiyaanpolitiksii bu'uureffachuudhaan kan waliin dabarsaa jiru kan itti fufnu ta'a. Sagantaa kana keessatti wajjin kan jiranii istiidiyoo TV Mo'aa keessatti ogeessa kaameraa dhaabbatichaa Gammachiis Margaa hojjettoota kan biroosaa waliin jiran wajjin jirra. Har'as kutaa sadaffaadhaaf kan itti fufu waliin dubbii barsiisaa wangeelaa Waaqayyo dhaloota kana gidduutti hubannaa guddaadhaan nuuf kaasee jiru waan fagootti argee dhalootatti dursee himuudhaan kan nu tajaajilaa jiru Yoonaas Abdoo wajjiniin turra. Yoonaas irra deebi'ee bagaa walitti deebinee dhalootaaf waan keessa kee jiru sheer gochuudhaaf qooduudhaaf ayyamummaa ta'uu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu. Yeroo ni bara kanaa keessumaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti qaaliidha xiqqoo. Garuu dhimmi kun dhimma eebbaa yookaan dhimma dhimma dhalootaati jechuudha. Yeroo kee aarsaa gootee waliin jirtuu fi galatoomii. Egaa kutaan lamaan kanaan dura darban keessatti akkuma ilaallee dhimmi waldaa kiristiyaanaa bu'uurumarraa kaanee amanuu bartuu ta'uurraa kaanee waldaan kiristiyaanaa bararraa keessa jirtu immoo rakkoo akkamii keessa jirti? Maaltu isheen fudhachaa jira? Sabni keenya maal fakkaata? Maal ofitti fudhachaa jira? Bu'uurarraa kaanee ilaalaa dhufneerra. Har'a gaaffii xiqqoo yaada garaa kaasuu danda'u tokkoon hin jalqaba. Waldaan isheen har'a biyya lafaa kanarratti qabnu waldaan kana gochuu qabdi. Waldaan kana gochuu qabdi yeroo jedhamu yeroo baay'ee hiikni isaa naannoo soortotaa, naannoo hojjettoota wangeelaa, naannoo lubootaa, naannoo warra hooggansa waldaa kiristiyaanaa jiranii akka ta'e barreessitoonni garaa garaa hin ibsuun amantoota illee dabalata jechuudha. So waldaan bara har'aa kana abbaa qabdi. Yes or no miti actually ibsa kee wajjin hin barbaada. Dhimma abbummaa kaasneennaani abbaan waldaa kiristaanaa mataa waldaa kiristaanaas ta'e Kiristoosidha. Kiristoosis ta'uu qaba jedhee namana. Kiristoos biyya lafaa kana gaafa deddeebi'aa ture xiyyeeffannaan isaa waggoota 33 wayii biyya lafaarra jiraate darbe kana miti kaayyoon isaa. Hojii inni hojjetee dhalootatti ufsiisan dhala namaa hundumaa bukkee hojii ga'uu qabu. Kanaaf immoo namoota miila ta'an fiigicha bara baraa kana fiiganii bartootatti ergaa kana kennee deeme. Yeroo sana kaasee qulqulluun bartootaan hojjetaa. Bartoonni garuu itti gaafatamummaa akka Waaqayyo kennaa isaaniitti kennetti waldaa kiristaanaa keessatti fudhatanii hojii wangeelaa kan hojjechaa turan. Isaantu dabarsee nu biraan keessumaa yeroo isaan biyya lafaarra turan sun yeroo baay'ee rakkisaa nama 12 to'achuu mitiiti. Namoota 1000 lakkaa'aman humna to'achuu danda'u jirudha. Bara baay'ee rakkisaa kana keessatti abbummaa fudhatan bartoonni itti. Abbummaa isaan fudhatan gosa jalqaba kaasnee abbummaa hamma duraatti nama gaafatudha. Abbummaa hamma namni lubbuu isaa dabarsee kennutti maatii isaa kennuun dhiisuun waan biraadha. Mana isaa dhiisuun waan biraadha. Inni waan lubbuu isaa kennutti. Waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana abbummaa qabdii jedhu dubbachuu caalaa abbummaan bartoota fakkaatu jiraate inni dhufu. Kanaaf yaada gosa qabaate. Abbummaa bartootaan fakkaatuudhaaf hin jedhu kutaawwan barootaa darban biyya lafaarratti hundumaa keessatti kufaatiin garaa garaa turani. Yeroo inni itti hariiroon Waaqayyoof nama gidduu jiru cabeera jedhamu yeroo itti Waaqayyo nama jalaa callise yeroo itti namni Waaqayyoon caalaa ofiisaadhaa waan barbaadu materiyaalizimiitti gadi jedhe. Baroonni akkasii baay'een darban. Kutaawwan barootaa hundumaa sana keessatti gara Waaqayyo nama qabata. Fakkeenyaaf immoo boqonnaa 6 gubbaa yoo fudhanne
yeroo itti namni hundumtuu nyaachuu, dhuguu, fuudhuu, heerumuu, kolfuu, wacuu, fiiguu duwwaatti gadi jedhetti ganama tokko argate nuyi. Nu jechuun markaba tolchaa ture. Yeroo sun yerootti namni dhaabbatee waa'ee markabaa wanta dhufuuf jiru hin beekamne yeroo sana kophaa kan waaqaraa waan ture. Kanaaf itti kolfaa turanii nuti. Ukkaama yeroo bishaan malee dhufee namni gaditti yaadatti hin jaalatu. Bashannantuu nyaattuun dhuguu kolfituu yeroo itti namoonni jedhanitti inni garuu dhaloota itti aanaan dhufan arge. Markaba namni hundumtuu waaqayyo akka isaan itti galaniif barbaadu itti galanii jennaan du'a oolan. Ogummaa fudhatee jechaa ture. Namicha kana kan dhaloota ceesise. Irratti namni hundumtuu wanta darbuutti gadi jetti. Bara ilma namaatti akkuma kana ta'uu bichaadha. Bara ilma namaatti akkuma bara nuyi nama hundumtuu nyaachuu dhuguu fuudhuu heerumuu kolfuutti gadi jedha. Bara kana keessa jirraa bara kana keessa nuyi isa kamidha. Nuyi inni markaba dhaloota oolchu kana tolchaa jiru. Nuyi inni markabichatti dhaloota kana ol galchaa jiru. Tokko haaraan keessatti kan keessatti markaba namni itti ol galee oolu Kiristoos. Egaa hundeedha. Egaa macaafaa sadummaa isa ta'edha. Yeroo kana keessa namoonni kufaatii dhufe kana hubatanii akka ijoollee isaa kuru. Saba Israa'el maal akka jiruuf maal gochuu akka qabu warra beekan. Namoonni akkasii abboonni akkasii barbaachisu. Jaarraan dhiyoo 15ffaa keessa akka argiteetti ta'e 15ffaa kana keessaa artiikilota caafuu qulqulluutu dubbisuu yoo qonnaa tokko 26 gubbaarra ga'ee 26 gubbaarra ga'ee namni koosoo haaraan komantiidhaan jira. Yeroo itti manni amantaa kaatolikii intelligensiidhaan biyya lafa hundumaatti keetiitti mootummaa itti galan gurguraa turanitti nama qofaa dhaabbatee dhugaa wangeelaa kan dhalootatti dabarsuutu argame. Sizinii baay'ee rakkisaa dadhabsu. Yeroo itti namni tokko heeresiidhaan kasamee jennaan, heeresiidhaan himatamee jennaan, namni hundumtuu akka irraa barachuu danda'utti ol siqee saba gidduutti fannifamu, leencitti gadhiifamu, yeroo itti biyyi lafaa guutummaan kaatolikiitti mormaa ture san waan misgaarii maajooriitii jedhee dhaabate. Namni tokko qofaasaa Kiristoos wajjin dhaabatee naan gahaa jedhee. Nama akkasii barbaada. Abboota akkasii barbaada. Abboota dhugaa wangeelaa kan itti ibsiisan. Bara akkasii keessa irraa ammas koo tikeetiin gurguramaadha. Zayitii gurguramaadha jechuun sana bara. Zolni kaasaa ture koo kutaa garaa garaa irratti mana qulqullummaa keessa namoonni fayyuu qaban amma bareedhaan fayyuu jalqaban. Xiqqoo ture isuma jalqabaa sana deebiin alaatti tikeetii mootummaa gootti galan namoonni shaappaan godhan fa'aa dhufuu danda'u ta'a. Yeroo akkasii kana keessa namoonni akka Maartiin Luuter fa'aa seenaa as dhiyoo akka luba guddinaa tuusaa fa'aa namoota dhugaa wangeelaa kan dudduuba hiriiranii hamma du'aatti jireenya isaa kan abboonni akkasii barbaachisu. Abboota akkasii qabna of bukkeedhaa argaa turre naannoo keenya jiru dhiyoodhanitti isaan fakkeessite keenya. Kanarraan kan hafee dhugaa wangeelaa kan namoonni itti ibsiisan jiruu jedhu abboonni akkasii dhufan taanaan namoonni itti gaafatamummaa akkasii fudhatan dhugaadha namatti hin tolu baay'een isaa. Namatti hin tolu jechuun koo ituu namni birrii guddaadhaan gurguratee nyaachaa jiru biyya namni itti maqaa waaqayyoo kanaan itti kolfee bashannanee biyyoota garaa garaa irraa jireenya leeksharii jiraachaa jiru kanatti wangeela kanaaf hin gatii baasanii dhaabbachuun baay'ee ulfaata. Gowwaas nama lakkoofsuu danda'a. Namni baay'ee yeroo hojii dhiisee mootummaa dhiisee gara wangeela kanaattis deebi'ee maraattee nan jiranii. Maraattee mooti. Kana asiin gootee kana asiin gootee fayyadamtu yerootti jireenya salphaa. Namni cubbuu shaakalee, namni xiraawummaa shaakalee, namni kufaatii shaakalee miinsi ittiin baree argatu wangeela godhe kanatti ani dhalootaaf annaa godhaa. Yeroo kanatti nama waamee dhalanii dhaabbachuun baay'ee ulfaata. Garuu nama abboota akkasii barbaachisa. Abboota abbaa qabdii jedhu baay'ee ulfaataadhaan yeroo ammaa kana. Jiru namoonni gatii baasa jiran wangeelaaf. Garuu yeroo ammaa kana agartee ta'ee waldaa keessatti namni waan barbaade yoo dubbate iddoo barbaadetti dhaqee maqaa ta'e tokkotti moggaasee waldaa bane namni dhaabbatee chaalenjii gochuu danda'u seera dhaabbatee chaalenjii gochuu danda'u. Inni kun keessumaa yeroo amma keessa jiru kanatti akkuma instituutiitti dhaabbatoota xixiqqoo ittiin maallaqni argamu godhatee namoota baay'ee itti fayyadaman.
yeroo akkasii kanatti yoo seerri ittiin namoonni hin dandeessanii dhugaa wangeelaa kana dabsuu hin dandeessan jiranii dhaaban dura dhaabbatan seerri ittiin himatan yoo dhibeyyuu garuu waldaan kiristaanaa wangeela dhugaadhaan kan dura dhaabbachuu qabdi. Humna qaba wangeelli. Nus warra waldaa kiristaanaa keessa jirru akkuma warra kanaa kallattiitti maallaqa fayyadamnu kallattiitti shiroo mana keenyaa nyaannutti foon dabalan goonee wangeela kan lakkoofne malee garuu itti amma abbaan qaba. Waggoota muraasa booddee wantoota fagootti ilaallee sodaachaa jiru. Siwiidin, Noorweey, biyya Itoophiyaa, Afrikaatti wangeela labaatu. Sirni namoota shan yeroo darbee dhufanii cinaasaa turan. Ammas hin eegaaran jedhan. Guutummaa guutuu dargaggeessi naannoo sana keessa jiru waa'ee wangeelaa dhaabee sinitti kolfu waa'ee wangeelaa akkas ta'e. Kun seenaa fagoo miti waggaa 70, 80, 90 dura mishiinota nutti argaa turan. Nuunis sana nu eeggataa. Abbummaan kun ikkoo namoota lama caafuu qulqulluu keessa hundumaa fakkeenyaa ta'an Solomoonii fi Phaawulos Solomoonii agartee turte waan biyyi lafaa kun qabdu hunduma isaa bira geera. Uffata taanaan Yesuus Kiristoos ikkoo abaabumti kun iyyuu ilaalaa Solomoon amma isaa hin uffanne gaafa inni uffate ni dhumaa. Yeroo ammaa kana dubartii tokko kan ijoollee durbaa tokko fuudhuun baay'ee baatanii tokko fuudhee. Gardii isaanii cabse jiru. Kuma tokko jechuun gaafa kuma tokko kennu kun namoota walitti naqee adda isa keessa kaa'u miti. Mana mataa isaanii qabu, hojjettoota mataa isaanii qabu, qabeenya mataa isaanii qabu. Kufaatii yoo ta'e iyyuu sana biraan ga'ateera. Warqii waggaatti kumtaa 200 ol qashata soorra rabaarraa fidutu malee. Mana isaa keessa mana fardeen itti galan, farda miti mana fardi itti galu 400 ol qabu. Mana gaalli itti galu akkasii. Warra kana isa dhumaa bira ga'eeti inni ittiin bara isaa boolabe, inni ittiin jireenya isaa boolabe lallabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2:14 gara dubbistu argeera waan dhugee garuu waa hin baasu. Galagalee baroota jiraate gaafa laala hodiitii gaafa godhu vaaliitti gaafa godhu fiigaan ture garuu waa hin baasu. Iyyaan ture garuu waa hin baasu. Nyaachaan ture garuu waa hin baasu. Uffachaan ture garuu waa hin baasu. Phaawulosiin garuu garteetta. Misi ameeka akka nama waan nurra deemtanii. Nuni waaqayyo kunoo isinii kennu godhee isinii musoor taatanii nu iyyistanii. Isin guuttattanii ture. Nu ishee meeqa jedhamne, nu ishee meeqa dhiphanneeti. Barataa garuu gaafa godhamu. Teessoo lamaffaa boqonnaa afur gubbaatti. Amma garuu wal'aansoo isa gaarii sana dhaabbadhee qabeera. Kaachuu kootu mureera. Wanti naa hogoonfu ulfina qabeessan harkicha raaffachuudha. Waa'een baasu eenna barreeffamus. Namoonni har'a abbummaan wangeelaatti dhaga'ame waldaa kiristaanaatti dhaga'ame gatii baasaa jirtanii isin baga gammadda. Fiigicha dhuma hin qabne. Wal'aansoo gaarii, wal'aansoo dhaga'uusa gaarii. Isa nama badhaasisu sanaa dhaabbattanii qabaa jirtutti. Namoonni akkasii garuu baay'ee muraasa. Gaaffii kanarratti gaaffii biraatti kufuun barbaadu garuu abboota barbaada. Furmaata kutaa darbe keessatti qoramsi waldaa kiristaanaa bara kanaa maal jennee wantoota hedduu kaase. Waldaan kiristaanaa bara keenya barumsa sobaa adda addaatiin qoramaa jirti. Raajii sobaa bifa diraamaatiin godhamu gurgurtaa adda addaatiin chaalenjii ta'aa jirti. Kanarratti dabalee immoo arraboo ka'umsaarratti kan ilaalle rakkoon abbummaa dhimmi saba kanaa nagaa jira. Waa'een dhugaa wangeelaa na ilaallata. Utuu ani jiru akkamittiin dhaloonni karaarraa bada jiru kan akka abboota duratti mukaastee maarchiisuu sirraa. Nu barbaachisu garuu hanqina isaanii qabna. Jennee kun chaalenjiitu jira walitti yoo humnee. Furmaanni maali? Rakkina oduwaa ilaallee immoo rakkinuma keenya ilaalee diinni mo'achaan jira jedhee akka hin gammanneetti. Warri waaqayyo ija isaanii bane fuulduratti si'achi ilaaluu danda'an. Waanuma irraa duwwaa. Yeroo irratti namni tokko koree dargaggoota keessa jira yoo ta'e jaarsolii keessatti filamuu didee yeroo lolu. Sinoodosii bulchaa jiru yoo ta'e meen ofiisii galuu didee. Qaxanaarra jiru yoo ta'e gara gubbaatti ol dhageessuu didee jedhee yeroo itti namni waan xiqqoof maqaa faayidaadhaa fi
mataa wal cabsu keessa warra abboota jennee fuulduratti laata waa'ee teessuma isaaniitiif kan du'anii waa'ee Kiristoos caalaa waan argaa oolluudha waan ta'eef maal wayya furmaati maal haa ta'u maal akeekta ati akka nama waaqa dhaloota kana keessatti ija saabanii waggaa 30-40 booda garri kun eessatti deema jedheetan disaayipilarshipii dhaananii hamma tokko qabsaa jettee fiigaa kan jirtu furmaata akkamiiti kan itti dabarsitu inni kun tuqaa baay'ee irratti haasa'uun qabu guddaa ta'e garuu xiqqoo tuqee mirrabuudhaaf sirriitti wanti amanu tokko waaqayyo bara hundumaa keessatti namoota qaba. Raajii guddaan Eeliyaas beeku anna argaa jedhamu namni hin jiru. Waaqayyo lakkii nama qaba. Namoota kumaatamaan lakkaa'aman jilbeeffannee qaba. Yeroo nu itti waa'ee dukkanaa haasuuf yeroo nu itti waa'ee wanta waa'ee hin baasne haasuufnu yeroo nu itti dhaloota oolchuu dandeenyu ture. Waldaan kiristaanaa dhugaa of harkaa qabdi. Dhugichi isheen qabattee jirtu Kiristoos. Dhugichi dhugaa birmaduu nama baasudha. Dukkana wal biyya lafaa marse kan dukkana dhaloota marse kan dukkana sammuu namootaa keessa jiru kan nuyi balleessuu dandeenyu maali? Fakkeenyaaf halkan isaa 8tu gadi baate maaltu jira bakkee kan dukkana mee dukkana sana eebbaa kudha dhagaadhaan yaade uleedhaan birrii walitti darbadhu gareedhaan yaade mareedhaan yaade waan tokko qofaadhaan biroo danda'a dukkana injis ifeedhaan. Waldaa kiristaanaa harka ifti jedhamu beekama. Ifti waldaa kiristaanaa harka jiru kun Kiristoos. Dhugaadha, wangeeladha. Kiristoos inni ifa waldaa kiristaanaa harka jiru kun jaala gurguraa dubbatu ibsaan qabsiifame maa jalan ta'a wayi. Gurgoo jalan ta'a jedhanii ibsichi hin banne ibsaa waldaa kiristaanaa badeera wayi inni Kiristoos badeera caala. Ibsaa waldaa kiristaanaa dhaameera wayi inni Kiristoos dhaameera caala. Ibsichi jira garuu gurgoo jala ta'a. Guboo waan darbu, guboo maateriyaalii, guboo waan ijaan mul'atu, guboo abdii waan tokko of keessaa hin qabne, guboo haalonni nuuf kennan, guboo muuxannoon nuuf kennan, guboo biyya lafaa jala jiru. Malee ibsichi hin dhaabu. Dukkana naannoo kana barse ibsuu barbaanna. Ibsicha ibsuu barbaanna. Furmaanni inni jalqabaa ifa ta'e Kiristoos kana biyya lafaatti mul'isuu jalqaba. Ifa ta'e Kiristoos kana waldaa kiristaanaa keessatti mul'isuu jalqaba. Namoonni birmaduu akka isaan baaniin nama jalaa akka isaan birmaduu baan maallaqa jalaa birmaduu akka isaan baan namoonni koo Kiristoosiin waan hin taanetti jiraan eeguu garbummaa maallaqa jalaa warra jedhan birmaduu googoo waa'ee jedhu namni gaafa mataan jireenya isaa maallaqa ta'u waan qabu hundumaa ofiiyyuutti gurgura maallaqa argachuudha. Erga ofii isaa gurgure kamitti waan bakkeedhaaf gurguradha. Birmaduu googoo jiroonni kun maaltu birmaduu baasaa? Ingilaanis desoo deemaa gubbaa dhugicha nu bakka dhugicha nu bakka siin baasa. Waldaan dhugicha hubachiisuu jalqabu isa jalqabaadha. Maaliif wanti jaarraa darbe wajjin wal naa fakkaatu bara ammaa kana yeroo tokko geggeessoo lukkisii jimaa isaa ta'uu jira. Uffatanii waa'ee barsiisuu waa akkasitti kaasan ilaa akkasii dhaala gaariidha rakkicha hubachuun. Maaltu si rakkisee waa'ee sobaa sooftu sin harka dhugaan jiraan jedhee. Dhugaan immoo soba jaalala humna qaba. Yoo hammam baay'eeti sobi, yoo hammam baay'eeti dukkanni. Ifa xiqqoo shaamaa ibsattee bulta. Dukkana balleessite. Ifichi nuyi qabannee jiru ifa biyya lafaa hundumaaf teessu. Maaliif dhugaa isa erga jiru hin ibsitanii? Jaarraa darbee jaarrota baay'ee darban keessaa yommuu itti amantaan garaagaraa biyya lafaa irratti garmalee humnaan baay'achaa turetti keessumaa amantaa Islaamaa. Yommuu itti namoonni baay'een yaada sammuu namaa keessaa bu'uun barsiisa mataa namaa keessaa bu'uun butamaa turanitti geggeessitoonni waldaa kiristaanaadhaa fi lallabdoonni waldaa kiristaanaa wanta isaanii yeroo isaanii bal'aa irratti gubaa turan fakkeenyaaf baaldhabeetta. Mataa limmoo tokko irratti ergama meeqatu dannasuu danda'a. Is it the issue? Titiisi dhufee fowwaa qabu dhiigaa waaqayyoo qopheessine keessa yoo bu'e titiisichatu qulqullaa'aa moo fowwaa qabu dhiigaa waaqayyoo sana xuraa'aa? Ishuu akkasiitu namoota silaa dhaloota oolchuu qaban
sammuu isaanii butee ture gaadhaa yeroo sana bal'achaa yeroo ammaa kanas rakkoon jira yes rakkoo jiru kana caalaa jiru furmaata magaalootu na qaba inni jalqabaa dhugaas nu bakka jiru kana mul'isu Kiristoos kun halallabu Kiristoos kun biyya lafaa irratti haifu namoonni waldaa kiristaanaa keessa jiran katticha irratti gadi fagaatanii ijaaraman akkamitti dhimmoo danda'aman inni kun inni jalqabaa baruma hin beeknu taanaan waan barsiisnu hin qabu waaqayyoon eegamuu hin dandeenye waaqayyo biyya lafatti of mul'iseera karaa uumamaa kanaa of mul'iseera karaa dubbii macaafa of mul'iseera ofii masaa immoo biyya lafatti of mul'iseera baruu ni qabna ni jalqaba gaafa bartuu fi keeruu madduu baata namaaf Maariyaamiin gaafa Yesuus Kiristoos Maariyaamiin lafa jala teessi Tamuru danfisuu mana keessa biyyi. Yeroo danfisuun gaarii miidhagaa hawa kan miidhan qabu. Wanti roos loo sana miti. Yesuus Kiristoos kuttuu gadi taa'ee wanti barbaachisu wanti tokko raayee. Kan ajaa'ibe waa'ee Maartaa attee Yohaannis boqonnaa Kiristoos gubbaatti fakkaata. Gaafa Alaazaar golee isaanii du'e hinan kaasaa ittiin jennaan Yesuus yeroo inni deebitee rututti immoo akka inni ga'u beekatti. Teessee hin baranne waan ta'eef hin amantu. Tajaajila dura akka silaa isaa turte guddina isa jaan mul'atu poshiin garaagaraa irra gurraa Kiristoos jala keenya haa baratu haa tajaajilamu erga tajaajilamnee booddee tajaajilu beekuudhaan ni jalqaba. Namooti naannoo keenya jiran keessumaa biyya keenya keessumatti barame namooti naannoo keenya yeroo hundumaa namoota gosa afur jedhamu ni jalqabaa baay'ee of keessaa hin qabu akka waan baay'ee qabutti yaada akka waan baay'ee beekutti. Namni akkasii yoo nan kennaaf jette beeka dhiyaata sirraan fudhatu. Yoo irraa fudhatte immoo si kennu. Hariiroo namoota akkasii wajjin yoo baay'ee nagaa gara kan darbe ta'uu hin qabu yaada. Namni warri tokko immoo waan tokko iyyuu of keessaa hin qabanii akka waa of keessaa hin qabnes beeku. Isaan kana barsiisi. Barachuuf qophaa'u. Beeku akka waa qabu. Warri tokko immoo qabu akka qabanis beeku. Isaan kana iddoo laadhu waan kennan qabu waan hojjetan qabu. Warri afuraffaan of keessaa qabu garuu akka qaban hin beekan. Isaan kanatti itti bu'aa ka'aniiti. Hojjetaniiti. Waldaa kiristaanaa keessa namoota gosa afurii akkasii jira yaada. Namni hundumtuu waldaa keessa jiru wanta nu jechuu danda'u jira. Waamicha qaba. Waamicha sana haa baru. Iddoo isaaf maluraa haa taa'u. Funyaan irra ta'u. Iji irra ta'u. Gurra irra ta'u. Gaafa sana waldaan kiristaanaa qaama guutuu taati. Deemuu dandeessi. Dubbachuu dandeessi. Arguu dandeessi. Qabuu dandeessi. Dhaga'uu dandeessi. Gaafa namni hundumtuu buusaan qaama keenya hundumtuu iddootti jiru gaafa sana baay'ee qabeessa. As keessa namni ana duwwaatu waan hin jiruuf waldaan jirti jedhu jiru qaama kana keessa. Onneen keenya maal kan gaafa rabnus onneen natti fakkaatan lapheen dhagan dhiiga raabsutu. Gaafa ni rafnus facaasti gaafa iji irra buufattu gaafa gurris mataanitti akka tokko boqotu dhaabbattu. Amma gaafa tokko kaatee onneen yeroo isin ciistan anuma tokko gadi fiigees nyaachisaa maaluma kana wajjin dhala keessan qofaaf dandeenye jiraadhu itteetu baate maal taati? Ofishee wallaatti nyaata. Saree sabaraaf wanta irratti nyaata. Namni hundumtuu waldaa kiristaanaa keessa waan hojjetu qaba. Iddoo isaaf malurra taa'uun waldaa kiristaanaa fayya qabeessa godha. Furmaata chaalenjii nu mudachaa jiru. Gaggeessummaa kan ta'an waa gaggeessanii gaggeessummaa kan waaqayyooti waan. Kennaa barsiisuu kan qaban barsiisan. Namni hundumtuu waan itti kenname hordofu. Gaafa sana waldaan kiristaanaa guutuu ta'a. Warri kun egaa erga iddootti dhufaniiti isa sadaffaaf isa dhumaa akka istiraateejiitti kan jedhu tajaajila gurguddaa sadii dhufeera waldaa kiristaanaa keessatti baay'ee iddoo hundumaatti kenna. Tajaajila gurguddaan sadii inni tokko child ministry tajaajila ijoollee. Keessumaa umurii isaanii ijoollummaa hanga waggaa 7 ta'anitti wantoota akka salphaatti isaanii ilaallu baroota isaa dhufu murteessu. Marka dalagee akkasii keessumaa naannoo Oromoo jira. Mucaan yeroo waggaa 4 kenniiti yeroo umurii isaa waggaa 7 ta'uu si deebisaatiin jiru. Mucaan gaafa sanaa kaasee garuu hankee miti.
tajaajilli ijoollee akkuma tasaa nama agarre kottu akka ijoollee kana barsiisan itti ilaalu. Maaliif nu caalaa ijoollee keenyatti kan dhiyaatu waldaa caalaa, wangeela caalaa moobaayiliidha, taabileettiidha. Mana keessa miidiyaa garaa garaa nuyi qabnudha. Achi ta'anii birrii nuyi irratti investii goonu ijoollee irratti. Nyaata nuyi nyaachisnu, maallaqa nuyi isaan irratti investii goonee qodaa meeshaa isaanii binnee miidiyaa nuyi mana keessa keenye kaayyoo isaanii boriif akka ta'utti ijoollee keenya guddifachaa jiru. Nu caalaa. Isa maatii tokko tokko bira gaafa na gunannaan. Mucaan kun moobaayilii sirriitti beeka gaariidha moobaayilii beekumsaa moobaayilii sanarraa garuu maal argachaa jira. Tajaajilli ijoollee waldaa kiristaanaa keessa jiru strongly qorannoodhaan kan qophaa'e. Saayikooloojii ijoollee giddu galeessa kan godhate. Haala amma irra jiru karantilee wanta amma irra jiru waldaa tokko tokko gaafa nagayyaa gunannaa waggaa 60 rafaa caafa ijoollee caafamitu ijoollee namas ittiin barachaa. Waggaa 70 irra ajaa'iba ijoollee caafameen ijoollee irratti barachaa. Isa warri barsiisu namootuma fedhii qaban. Fedhiin qofaasaa gaarii. Iskiilii, beekumsi, muuxannoon waamichi barbaachisaa. Namoota akkasii tajaajila ijoollee irratti xiyyeeffatanii hojjechuu danda'an waldaa keessatti qabaachuun baay'ee murteessaadha. Tajaajila ijoollee qofeera taanaanii utuu hin jaallatin dargaggeessa qofee uumneera. Lammaffaan xiyyeeffannaan waldaa kiristaanaa keessatti fudhachuu kan qabu yaanga ministirii tajaajila ijoollee. Akka furmaataatti kan yaadu tajaajila ijoollee taasisee tajaajila dargaggootaadha. Yaanga ministirii nuyi kaasnu akka salphaatti dargaggoota keenya waldaa keessa maaltu fidee dhaabeeraa. Waldaan baay'ee jaalatu tokko gaaf tokko naaf heeraniiti kanaan dura nan beekan ture bilaasa. Xiqqaate nama 400 nama 500 ta'a waldaa keessa dargaggoonni. Naaf heeranii barsiisuu dhaqee nama 20 lama akkam ta'u. Rakkoon kun rakkoo lakkoofsaa miti. Baay'atanii fi xiqqaatan jechaa. Eessa dhaqanii galu? Kaleessa maaliif dhufaa ture? Kaleessa akka ammaa kanaa miidiyaan baay'een ture. Akka ammaa kanaa meeshaaleen nuyi fayyadamnu ture. Ijoollee taanee kotibeettu waldaa keessatti kan nuyi yeroo baay'ee haasaan achi keessa sitti tolaa, faarfannaa sitti tolaa, sagalee kiiboordii dhagahu sitti tolaa. Waldaa baay'ee immoo faranjootatu dhaabe waan ta'eef kan itti taphatan wantoota garaa garaa kan ijoollee jira. Warroonni sun namatti tolu baay'ee. Warra isaan nu geessa baay'inaan. Wantoota isaanirra caalurra gaafa argannu hin baanu waldaa keessa. Ayyaandoon kun dargaggeessi har'aa wanti waldaa keessatti isuma jiru walitti qaba. Uffata wal ilaalu, wal barbaadu, umurii isaanii gaafa gaanu barbaadu waan ta'eef iddootti namoonni of mul'isan iddootti namoonni waan biyya lafaa keessatti hawwan asitti dhufan xinnoo isheedhaan nama ta'a. Like dancing. Therefore dancing in cubbuudha cubbuu miti miti taasisanii haasa'uu barbaadu. Garuu warra sun achitti erga enjoy godhu ta'e exercise godhu ta'e nuummoo asitti goona. Jechuu sanatu isaan fideera. Har'as akkasiitu isaan qabee jira yoo ta'e waggoota muraasa booddee biyyi keenya guddatte deemuun industirii gurguddaan ceena. Dargaggoonni maallaqa harkatti qabachuu jalqabu. Konkolaataa babbareedaa oofuu jalqabu. Tireenii baabura salphaatti asii Dubaayii dhattee Keeniyaa dhattee itti bashannantu dhuftutu hojjetama ta'a. Gaafa sana waldaa keessatti fudhannoo ijoolleen keenya. Tajaajilli dargaggootaa baay'ee murteessaadha. Akka isaanii galuu danda'utti wangeela jallisnu miti. Akka isaanii galuu danda'utti akka isaan hubachuu danda'an. Barsiisonni garaa garaa amma addunyaa kana dhufanii raasaa jiran loojikaalii baay'ee strongii. Saayikooloojikaalii baay'ee strongii. Kan tokko specialize kan ta'edha. Namichi kun maal barbaadaa tura turuma. Fakkeenya barsiisaa kan Nicholas Teaching. Nicholas Teaching jechuun to conquer the people baay'inaan dargaggoota keessatti xiyyeeffatu. To conquer the people jechuun jechoota maqaa jecha lamarraa dhufee namoota abuuruu jechuudha. Namoota abuuruudhaaf steeppii jalqaba fudhachuu qabu namichi kun maal barbaadaa? Namichi kun wanta inni barbaadu fiddee finnaan namicha garaas dhiqata sammuu isaa barumsa akkasii strongii ta'etu develop ta'a Awurooppaa keessatti. Biyya keenya keessatti dhumaa. Warroonni kun dargaggoota keenya xiyyeeffannaa isaanii hatuudhaaf keessa isaanii duwwaadha taanaan. Kan ticharaan dhaabbanne taanaan wanti dhufe hundumtuutti guuta. Namni immoo uumamaan dheebuu qaba. Waaqayyoon gaafa dhadhamaa uumee dheebuu wajjin kan waaqayyoon dheebuun kan dhugaa dheebuun.
namoota dhugaa dheebochuu deeggar fiigan kana hanga dheebote bishaan talii lamiti dheebuu qaba. Tajaajilli dargaggootaa dheebuu dhugaa dargaggoota keessa jiru kana dheebuu baasuu danda'u waldaa kiristaanaa keessatti argamu sakalee isaa caalaatti fuun baay'ee murteessaadha. Waldaan kiristaanaa geggeessuun dargaggoota ofirraa fuudhuu qabu. Dargaggoonni tajaajiltoota borii qofa miti dhaloota irraa dabalatee. Hojjettoota borii qofa miti hojjettoota irraa. Namoota jijjiiramaa borii qofa miti jijjiiramaa irraa namoota fiduu danda'anidha. Isaan kana hambifachuu kan dandeenyu approachii gaariidhaan miira isaanii hubannee saayikoloojii isaanii hubannee hambifachuu kan dandeenyu yoo nu yariin eessa dhaqu beektaa jedhamaa keessa dhaqu. As deebi'anii waraana ta'uu danda'a. Namooti har'a kufaatti waldaa kiristaanaaf sababa ta'aa jiran jeequmsa ta'uuf sababa ta'aa turan jiran namoota kaleessa waldaa kiristaanaa keessa turan dargaggoota kaleessa harka keenyarra turan. Dargaggoota kaleessa harka keenyarra turan kun har'a as deebi'anii wal'aasoo guddaa. Kaleessa garuu nurka jiru waan nuyi itti keenya nyaatu ijoollummaatti achi dargaggummaa irra gaafa ga'an ammoo nurka jiru turan. Yeroo kana dhiibnee waldaa keessaa baasne nagaatti seexanni qabatee nutti darabtu. Tajaajila dargaggootaa xiyyeeffannoo qabaachuu qaba. Sababiin isaa dargaggeessa fayya qabeessa Kiristoosiin hubate waldaa kiristaanaa keessatti qabaachuu dandeenya jennaan maatii fayya qabeessa qabaanne jechuudha dargaggeessatu maatii kuma. Tajaajila sadaffaan irratti xiyyeeffachuu qabu waldaan kiristaanaa faamilii ministiriidha. Ani tarii gaggeessitoota waldaadhaa fi tajaajiltoota waldaa qopheessitoota jechuun qoomiti. Hamma har'aatti guddadhee umurii kana jiraadhee namoota mana keenya dhufee gaafuma tokko guddaa keessatti illee kadhasaa maalirra jirtu akka bitachaa fulquluu dubbifachaa yeroo kadhataa keessan yeroo kana karoorii keessan akka dhuunfaatti akka maatiitti qabdan akka ijoolleen keessan haala akkamii keessa oolu eenyu gaafatan dhagabe tajaajilli maatii kufaa tajaajila ijoollees tajaajila dargaggeessaas tajaajila maatiis sagantaa sanbataa liqaa 40 barsiisa laannu ijaaruu dandeenya ta'edha. Sagantaan maatii xiyyeeffannoo argatu taanaan ijoollee fayya qabeessa uumuu dandeenya. Ijoollee fayya qabeessa uumuu dandeenya taanaan dargaggeessa fayya qabeessa uumuu dandeenya. Dargaggeessa fayya qabeessa uumuu dandeenya taanaan maatii fayya qabeessa deebi'uu dandeenya. Waliin sadan isaanii immoo waldaa. Waliin sadan isaanii biyya. Tajaajila maatii giddu galeessa kan godhate waan wal fakkaataa ergaa wal fakkaataa qabaachuu qabdi waldaa. Ergaa wal fakkaataa gaafa jedhu Kiristoos tokkicha waldaa wangeela tokkitti amantii Kiristoos irratti qabu tokkitti sun mana hundumaa keessa tolkee mul'achuu qaba. Gaggeessaan mana sanaa hundumtuu Kiristoos ta'uu qaba. Gara isa kanatti yoo fufne akka furmaataatti borii keenya dura abdii jira. Kan akka furmaataatti kan gaafata. Waaqayyo si haa eebbisu ogeessi keenya milikitanaa kennee jira akka yeroo keenya already dhumaa jiru. Garuu akkuma dhaamsaattis kan ta'u wanta cuunfaarumaan qaama tokko fakkeetti walitti qabdee yaadu tajaajila waldaa kiristaanaa keessatti kufee jiru haara'uu qabati jettee dhimma dargaggootaa wajjin waa wal qabatuu fi ati yeroo ammaa tajaajila focus ministry barattoota yuunivarsiitii keessa jiranii irratti xiyyeeffannoo addaatiin akka deemuu barbaaddu barreeffamatti barreessite sooshaal miidiyaa dubbisee ture bilbilaanis haasofnee irratti tolee murtoon ka'e jechuudha. Barattoota yeroo kana namni tajaajiluma kamii yoo dhaqe hanqina qofaatiin amma jiru wal qabatee rakkoo jireenyaa isa taatu maallaqinatti irratti maaliif poostaadhaan waan xiqqoo akkasiinatti baattu iddoon bulee naaf hin taane gaggeessan keessa riinitii lammaffaa deebi'eetan yeroo akkasiidhaan argita ifaa ifatti nama qaalessuuf wayyuu qabu jennee yaadu. Ati immoo barreeffama keessatti kanan arge bilisaan lafa barattoota humna hin qabne leenjii immoo barbaadan dhaquudhaaf kan qophaa'an jettee edda barreeffama sana barreessite asittis immoo iddoo hedduu akka deemaa jirtu quban qaba. Murtoo akkasitti maaltu si fide maaliif ilaalcha addaatiin ijoollee yuunivarsiitii irratti fokas gochuu barbaadde ijoollee yuunivarsiitii kaan akka sodaatti yeroo ilaalaa jirantu jira barattoota fokas fakkeenyaaf kaan immoo akka opportunity yeroo ilaalantu jira
tokko kanaadha. Dabalataa walitti qabdeen turuun wanti cuunfatee naa deebistu maal sirraa dhaloonni kun ati nama dubbii ati dubbattu waan hedduu of keessaa qabudha. Hambaa waan dhalootaaf ta'u waan akka barreeffamaa hojii ittiin dhufaa jirtu yoo jiraate kana nuuf kaastee sumaan sadataa keessatti qabu. Thank you. Dhimma fookasiidhaan wal qabatee fookasii keessan tureenya. Humna fookasii keessa jiru beeka. Humni fookasii keessa jiru akka galaanaati. Galaana qabamee taa'edha. Galaanni qabamee taa'e kun yoo karaatti agarsiiste misoomsa biyya. Yoo callistee gadhiiste biyya diiga. Akka biyyaatti. Akka waldaa kiristaanaa uffatte. Potenshaaliin fookasii keessa jiru potenshaaliin Afrikaa jiru danda'udha. Ijoolleen kun garuu yeroo iddoo baay'eetti deemee ilaalu nama itti dhiyaatee isaan hubatee dhugaa isaan keessa jiru dhaggeeffatu hin qaban. Guutummaa guutuutti hin qaban jechuun yoo ulfaatu iyyuu baay'ee muraasa ga'aa miti. Hamma humna fookasii jiru wajjin. Namoota barbaadan yeroo barbaadanitti affeeratanii waamuudhaaf akkuma salaqaas ta'e. Namoonni nuyi yeroo ammaa kana qabna jedhu baay'een isaanii tajaajilaa fi biizinasii wal qabsiisanii yeroo ta'eef iddoo baay'eetti nama argaa ta'eef kana jajjabinaan haasa'uu danda'a. Waammachuu hin danda'an ijoolleen kun namoota kana maallaqa isaan barbaadanii. Ani immoo iddoo kanarra kan hin jiruuf hojii mootummaa waaqayyoo isa bara baraa fiigicha isa bara baraa kana fiiguufi. Yeroo murtoo kana murteesse hambirina irraa afaa qabaadhee miti. Dhugaa dubbachuudhaaf asii ba'ee Jimmaa dhaqee deebi'uuf asii ba'ee Amboo dhaqee deebi'uudhaaf garuu qarshii geejjibaa waan naga'u qabaadheennaan waaqayyo sanaa kennee reewwatee wangeela lallabuudhaaf gahaa jechuudha. Tulaan fudhadhee tolan kenna. Waaqayyo immoo hammam barbaadu garas provide na godha. Jijjiirama guddaan immoo argaa jira. Ijoolleen hamma ammaatti bira jedhee ofii isaanii dhaabamanii sagantaa isaan qabatanii barsiisaa ture. Imeelii baay'ee wantoota baay'ee tarii arga dubbisaa jira. Wantoota dubbisaa jiru kanaan namoota furtuu akkasii nuuf teessineerra. Akkasii jireenya keenya qajeelfama wangeelaadhaan geggeessuu wal qabneerra. Kiristoosiin agarreera. Bifee nama garan gaafa argu kanaaf sun badhaasa guddaa. Har'a isaanii qofa immoo miti kan ilaalu baroota kana booddee dhufuuf jiran isaantu jira. Isaan kanatu waldaa kiristaanaa fuudha. Uumamaan iyyuu namni walharkaa fuudhamtiidhe barbaraan namni jiraatu. Yeroo ta'e tokko jira, yeroo ta'e tokko immoo namatti illee ni dabarra. Namoota boritti kennuun qopheeffannu taanaan ganneesoo kenna jiru. Kanaaf Kiristoos xiyyeeffannoo isaa kan dargaggoota bartoota isaa sanarra ture. Itti kenna keessatti. Isaanis itti kennanii sokkan. Anis namoota waan xiqqoo adoona keessa kaa'e itti kenna deemu keessaa tokko ijoollee tokko isa yaada. Kanaaf hanga sanatti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Jijjiirama baay'ee argaa jiras. Gara fuulduraattis hojjettoota fookasii wajjin walii galee wantoota gochuu dandeenyu waan waaqayyoon keessa kaa'e hundumaa namoota waaqayyoo wajjin akka tiimiitti iyyuu nama dhuunfaadhaatu hin taane akka tiimiitti iyyuu dhimma fookasii qofatu hin taane nu danda'amee jennaan hin fixuufi malee feeloshippii biyya Itoophiyaa keessa jiru achi ceenee iyyuu humna isaa yoo qabaanne dargaggoota kana dhugaa hidhachiisna wangeelicha Kiristoos irra dhaabnee waan nu ifte umuriidhaan illee isaan caallaa muuxannoo jireenyaan isaan caallaa waan nu ifte agarsiisne jennaan isaan immoo baay'ee nu caalaa deemu. Ijoollee fookasii keessaa baay'ee strong jedhamu ijoollee ciccimoo humna cimaa kana gaba akkuma itti fayyadamte balleessuudhaaf kan itti fayyadamu nu dursee qabate jennaan ittiin balleessuu danda'a. Tolchuudhaaf dhalootatti karaa agarsiisuudhaaf karaa keenya waaqa qabatennaan waldaa kiristaanaa dhufuuf jiru akkuma biyyatti geggeessuma biyyarra jiru guutummaa guutuutti jijjiiruudhaaf humna qaba jedhama. Isa kanaafan isaarratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Baay'ee isaanii baay'ee dubbachuu hin danda'u garuu fakkeenya hin eeyyamu. Dhimma naajjii wal qabatee maal sirraa eegnas jedhuu fi dhugaa dubbachuuf wantoota baay'ee proposaalaa isaanii barreessee farqaa qaba. Waan darbee jiraachuu danda'u dhaloota taananiif. Fakkeenyaaf kitaaba naa kaasee turte kitaabota baay'ee eegaleera. Xiqqoodhaan wanta itti amanu research based nama. Kitaabota qorannoo irratti hundaa'an hawaasa keenya giddu galeessa kan godhatan waldaa keenya giddu galeessa kan godhatan seenaa namoota galeessaa biyyoota Awurooppaa keessatti irraa hin baranne dhugaa wanti nu barsiisan qabu guutummaa guutuutti garuu isa kan keenyaa bakka nuuf hin bu'an warra barannutuma qabaannu nuyi garuu indiijineesii macaafate jedhamu kan keenya jireenya keenya guyyaa guyyaa hubate
caafata akkasii barreessuu eegaleera waaqayyo jedhee yeroo dhiyootti immoo gammachiisiisas akkuma kana immoo bifa xixiqqoo ta'e sasalphaa ta'e namoonni salphaatti baabura keessa taa'anii dubbisanii fitanii buuqqisuu danda'anitti konkolaataa keessa taa'anii dubbisanii fitanii akka isaan bu'uu danda'anitti ergaa gabaabaadhaan barreessan jedhasii gatta'isee ijoolleedhaaf namoota waldaa keessaa naaf raabsuu dandeema. Kan biraan waaqayyo jedhee barumsa koo fooyyeffachaa barachaa jiranis barumsa gara fuulduraatti training center strongii ta'e biyya Itoophiyaa keessatti dhaabuun karoora qaba. Training center sana booddee waaqayyo jedhee jaalala ta'e yuunivarsiitii illee pilaantii gochuun karoora kooti. Practically Kiristoosiin kan mul'isu namoonni kan keessatti ijaaramanii dhaloota kan biraa ijaaran biyya lafaa keessaa waamnee akkuma Yesuus Kiristoosii asii deebisa deetirratti nuun jennee bartuu goonee erguu wajjiniin deemuu ammas waamnee investoritti goonee erguu irratti kan xiyyeeffate training center akkasii dhaabuudhaaf proposal isaaf rakkaatii qabaa. Wantoota sanaaf hojjetan tokko kun yaadaa'eera. Waaqayyo jedhu walumaa wajjinitti deemee nama. Waaqayyo gooftaan si eebbisu really baay'ee wantoota nama gammachiisanii abjuu guddaa ati qabdu mudate guddaa ati qabdu waan ati barreessitee farkaa qabdullee waan abdii namatti horanidha. Addumaan yeroo bal'aa nuuf kennuudhaaf qaroo ijoo biraatiif yeroo bal'aa laachuudhaan dhaloota kanatti waa agarsiisuudhaaf yeroo fartee ati goote hundumaaf waaqayyo guddaa si eebbisu. Jenereeshinii kana keessatti namoota akka kee qabaachuu keenyaaf waaqayyo ulfaatu. Ammas keessummoonni biroon edda dhufanii booddee deebinee mata duree biraadhaan waanuma jalqabne kanas bilcheessuudhaan akka walitti deemnu abdiin qaba. Waaqayyo gooftaan si eebbisu. Hayyee daawwattootaa fi jaallattoota TV Mo'aa kutaa sadiitti qoodamuudhaan gara keessanitti darbaa kan ture yeroo gaariin yeroon mariif barumsa babal'aa of keessaa qabu nama waaqayyo barsiisaa wangeelaa Yoonaas Abdoo wajjin qabaachaa ture kana fakkaata. Yeroo kana keessatti egaa waan hedduu akka barattan jireenya keessan akka ilaaltan gara dubbii waaqayyoo gara fannoo Kiristoos akka ilaaltan abdii guddaan qaba. Yaadaaf gaaffii dhimma sagantaa kana ijaaruu irratti yoo qabaattan yeroo kamiyyuu balballi keenya banaadha. Sagantaan kun haala kanaan qophaa'ee gara keessan akka dhufuu fi bu'aa guddaa kan buusanii hojjettoota TV Mo'aa hundumaan kaameeraa maanii keenya yookiis ogeessa kaameraa keenyaa gammachiis margaa waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Anis sagantaa kana qopheessee gara keessatti kan dhiyeessu eebba abarraati. Yeroo biraa sagantaa addaatiin walitti deebina. Ayyaanni waaqayyoo darbee isin wajjin jiraatu nagaan nuuf jiraadhaa. Sagantaa TV Mo'aatiif immoo jabeessaa waaqayyoon kadhadhaa. Hojii guddaatti jiru hojjettoota jajjaboo hinaaffaa guddaadhaan qaama baay'ee duuchanii deemantu hiriiree jira. Yeroo nu as keessatti yeroo bal'aa fudhannee waraabbii gaggeessinu kana hojjettoonni isaanii hedduun immoo dirreerra ba'anii hojii hedduu hojjechaa jiru. Humna xiqqaadhaan hojii guddaa hojjechaa jiru. Kanaaf waldoonni kiristaanaa kadhachuu fi jajjabeessuudhaan biraa akka dhaabbattan asumaan ergaa koo dabarsa. Gooftaan jiraataa hunda keessatti